bonus ru jamal wala da adunya dacci jala yo gaisa duran bonus ru min babda ni ba ammo durat da bas akuma khadir bicara isa kana na abdu bicara da sa inni wanni dienya kana video maru da be kana chal je ta ujuru harora kana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh fadta zabi kamalin to kana tub salamun nabiy kan jala kan ne rabu kay lagab gara katta mure isina gawu isin je tada warre woltan akamoltan warri bultan akam bultan ega ko be kamo kulliyar toromoda nasruni beitani دواء دستو لبربادة في دي خليدا خلي قرارتي مجرموني قدير أكا قرارتي أي تقوله إن اللي ندر فيت إنه دبته بوته سنيف غا فيديو قلارتي ورمورتي تنندورا مرمت كيست عشان أسبابتي وانا جت اللي أجيسن جيتي جادا مالف قدير بولي سخيتي جتتي إسين لين كانت دبته ركودا بولي سخي يغرتي سببا خيان رانتنا قلارتي ورمورا قدير بربادون سفودا sanada dhaabbatetti isinillee dubbate yeroo nama jirtu illee da'amaledha halkanii anis sanifin taajos yaame maaliif ammarraa qabee anis deemeetiin golaartii kana waan inni irra jiru yoo gartee kan mujrimoonni qadir qabu taates karaa mana qadir deemuuf deema akkasitti taajuu kan amma beekadhu ati rafu jirta hin kaane aashaan kaameeraa kaattee ribaraan kaaftee akkana jettee dubbatu jirti maaliif akkuma inni edda dhufee nunji ogollaa Oromoo kanatti karaarra dhufanii jala qatirsanna doorsisanii maal yaa'ii itti wal raggoone akkasi biraa dhufee jee kan inni dubbateedha. Isaan saniika yoo gartee isa kana qaban taate bilbilli isaa ilaa ammaa bimbuu ammallee bilbilutti hin jira eegaan hirriibaa ka'ee as jidduu bilbilli isaa kun cufa yeroodha yeroo tan qayeetana waan keessi quba qabda innillee wanni inni deddeemu jiru takkanaati inni quba qabda. dubbii dastuu tana gartee dawaa isii barbaadu irratti halkanii guyyaa fiiguu jira. Walumaanuu tanarra jirra ni agarra. Haala kana keessatti ammoo anis dhaqeetiin isa kana gartee barbaadee yoo gartee kan isaan qaqqabu jiraatan taates hadiiruma sanii waan inni irra jiru gartee hooma kanuma sanuu gartee isa barbaadudha mujiruma kanaa irratti isa baaseef san gaafadha saniifiin as baase maaliif isaan kana cinaa dhaabbattee gartee akkuma duraanuu cinaa dhaabbatu jirtu aashaadhaa fi dasee akka gargaartu ani deemaa jechuumaa fi siinjaa beekadhu. Hayyaati ni deemtaa maal tana? Guyyaa har'aan tana irra bilbiltee jirta ana soroo irratti. Takka bilbilisa. Saboo inni qofa aashaanis bilbilisa. Aashaatis bilbiltee moo? Bilbilisaatis hin bu'u ani numaa naasumaanii kannaa rafu jiru. Ittaanii har'aa butee lafarraa isa kaasee kaameraa kaayyattee hottu gaa kunoo warri edasa doorsisee isaa hojii karaan deema jebba bilbilatti shaana guuttachaa bulee bareeda. Shaanni guutu telefoon shaana lafa fixatu beeka. China la kamma gartee aashaa harka jiru kana malee telefoon xiqqaa sanidha China lisaan jira beekadhu ogolaarti Oromoodha. Yaani jireenyi bakka diirummaan kun akkamitti nama akkana jaartii ta'e bira dhaabbatee akka obboleessaa akka haadha abbaa ta'ee du'aa godhee fi isiidha jecha halkanii guyyaa hirriiba dhabee deemu jiru kana inni siif yaadi moo maanta siif yaadi haala kana. Wasa kaddi qaalaadha dhagaye osoo obboleessan na beeke arraan tana gollee arti Oromoodha namni jaartii cinaa dhaabbatu jiru akkuma nama waan jaartii isaa cinaa dhaabbatu jiru beekadhu. Galata qaba osoo gartee innillee waan fedhe godhe sigalee arraan tana isaa dasii akkana jirtu bira dhaabbatu jiru mujirma karaarra baasuufiin sigaltees kun harrummaadha diqaalaadha malee sigalee anis tanaatutu garaa na gubeen oogusu jira wanni inni deema sinjuuf tana bara ammachitti deemaa wanni jechu jiruuf. Amma kophaatti hin dhaqineeti. Silaa wajjii aanaa bara amma wajjii aanaa. Holuma tanaa cufnee ijaana kaa isaan akkamitti dhugu golaarti Oromoo qabanii akkamitti hunda dabsitee waa hedduu kan akkasiin godhu jirtu ammaa hidhamtee hidhaa san taa'u jirti malee sigalee. Ati imma kayyite akkas taanaan ni dheeyita dhaqiiti. Gaafa dhuufa bajaadhaan yoo inni halolu taate namummaa iddoo wali qabatee deemu saniif walumaanuu ni barraati. Mujrimoota beekaa mujrimoonni isaa baran mujrimoota kana fa'aa naa barsiisa jalqaba beeytaan. Siya laallatee seenaas deebi'ee sumaan seene. Laakiin ammoo iji ani har'aan tana gollee aartii Oromoodhaa osoo gartee wallaahi dhiiga kiyya gartee wanta godhe gana namni dhugatti Oromoof dhaabbatu Oromoodhaaf yaadu gurbaa kana malee jiru biyya tana keessa. Waan namaan qasaa takka namaa yaaduun harkee osoo godhii taate namni naaf isarra wal miidhee wal godhe hin jiru. Hin jiru hammeenya sallaalee tahuttee beeku ta dhuftus beeku nini. Hammeenya sallaalee irraa nafne na cinaa dhaabbatee akka nama tokkotti jaartii tiitana naa gargaaru jira. Halkanii guyyaatti deemee dawaatti barbaadu jira. Sigalee
hanga nuti fayyaa kannaatillee rincici goone anillee hin fayyu jeellee nasruun daqiiqa fayye namni ilmi nama nama ajjeesee wali fayyaa jee nasruun bar dhiira bar nasruun dhiira ammoo eegalteenya wallahi nasruun jaa dhiira bar nama akkasaa barbaadee numaa una galtu namni hanqasaa takka numaa hin jiru maaliif yaa'ii dabartii guddoo sana osoo biyya fuuti meeqoo yooni nanis akkuma isaanii kanatti akka aaleenii fi aashaanii fi dasiin gaafatan lolan san yooni lole booda harkaa dhufaati jeedhiiseemi deebi'ee maas obboleessummaa kannaadha hayyummaa baana wallahi wanni tun kadirni akka yaada nama keenyaatti amma beekadhu anuma akka yaada mataa keenyaatti dubbadha akka nama keenyaatti akka namni beektaati arraan tana ani asitti gartee deengada naaf nasru walollee waliif fayyinee gartee kadiir arraan tana deebi'ee dubbii sana kaasuun maal arra kadiirii fi kennaan isa akkuma keessa qabanii naan jaani beekan dhuga hanumaan jee anuun seegalee duuba mi'aanii kun eessatti tola yaaboo maqaan namatti bakka xiqqamtu kaa'esuma fiddii mana deebisu golaantii oromoodhaa bar mana deebisuudhaan isa wanta na qayeetiin asirraa qabee bakka deemaa Ada kutu jollen ti jodar sara galte abban ki me chawal te abban sani ek ganum sa ko lama be ila jollen anu da me kan khasa ni be jollen isa amma jolle amala da bar se jolle hobbu jolle isa namni ni jaalatu jiru amma bilbilaaf telefon sigarte yo gabba jolle jaan dubbifne oluna sunu ni beeta amma kana arabuma guyyaa guutuu gaa'ilaa taana be ya kuta dubbi wallahi jolle sa kan dubbifne haywaan mudate malee silana bila shakata ilman sa ilman sa bilbilu jolle ko bakka bakka si maratte man kay sayda jirtu ni beeka akka ilman sa isara bundan dani beeka nasrun daqiqa ta kashanna yaddi jala kan turu sibidun sababa la kan dabbato wante kanuma san kan jettee jara wal lolan san gagganama kutti da guyyaa keessa farqaa beekalu bilbile isin sira kam taate boo maalirra jirtan jolleen tiyyi hokkan madrasaa dhagaltee jolleen gaafa kasi nu gaafa gabata sigale guyyaa guutuu dhabamuun isaatis anillee dhuguma sanitti osuma ashaanatti dubbatanu yaadana taatetumaan meelaapu isin talaalaadhaan rifatti gartee waan kana dubbatu jeetaa jira beekadhu ati torkii ta'e malaala makka gootu sigale amma takkasii teete ati jara kana gartee biraan deeminiiti aashaa gargaarii biyyoota illee gartee aashaa yoo gartee meeshiin hammaama gabba'uu feetee gadiin baaseet itti utaaltee darbitii waan cinaan jiraanne si galtee. Ummata kan qaba fuula lafitti ogastu. Tajaajila anaatu dawaa hanqaafees jala deemee itti hannee dawaa wayi bijjana balaatti dawaa eega fiduu qabne wayi arraa dawaa anis fiduutti hin jira dawaan kun arra isin shora kaan deebitee buru fuuta jaaniin arraan tana kutee mire ilaa isaa tana dhabamuun saaga waan ajaa'ibaati beekadhu obboleessa kiyya beekamtaa. Anama wallahi tasii mana raafuute wallahi. Kan ganta kadhastuun ganta wallahi. Yaa abee waliin harkuuteen nyaa'u. Yoo inni dhugaadhaan Kadir keessa jiraatee mujrimoota sana kan inni itti qajeelche taate magaalaa tana keessa nam tokko waliin dhugumaan sana jedhanii qofa beeku. Wallahi anu arraantan wallahi golaantii Oromoodhaa yoo Kadir dhabamsiisu taate waluma baana akka mana haariyaa waliin baana wallahi immoo dubbii tana danaa baasi deemiyati. Mee maal godhuu danda'a golaantii Oromoo. Danaa baasi deemi. Deematummaa danaa baasi dubbii tana sirra diisa. Anaa dhaqee adda baasa. Yoo qobboleessa kan dadhabdu taate eeji bishaan akka nama tokkotti itti dhaqee ni gaafadha atimoo yoo hin dhaqinati kati kan daradhiisa mucaan baala gabar duraanis jaartii alatti ari'eeti haadha ilmoodha ilmoo guddisu jiru ilmoo Raadannaa inni itti jiru gubbaa keessa kana gubbaa yoo ilaalte ani nas duraan darsuu fi dastuudha dhaadachuu jira beekadhu dastuun hin maranne gola aartii Oromoo yoon dhiise yoon isa dhiise akka inni mataa nama basheessine yoon isa babasheessine jaa jechuudha naafi isa yoon hin dabamsine ammoo nasruu jamaan walaa addunyaan dachii jalaa yoo geesse duraan ba'u nasruu ni hin baafnaan ni baafna ammoo dura danaa baasa akkuma Kadir bichaan isa kana irraa abduu bichaan adda baasa. Inni wanni dhiyeenya kana viidiyoo maruu dhabee kana calji'ee taa'u jiru. Karoora tomatu jira siingalli jira. Bara dhiiga kiyyaan baafadha nasruun akkasiin na basheessi. Amma dura viidiyoo naaf hin lolloon harkitu hin beeku. Dhiisi abbaa waan kana naaf goldaarti Oromoo waliif fayyuu yaa naatillee waliif fayyiin. Gartee sababni ati xiqqoomte sababa yaa'eetu yaadde tanaan dura. Walli aartii kunumaas hin goone dhiisi jennaan ati naan beektu jeessa irra wal lolleetiin achi deemee jaartittillee ka'ee jaartittillee dhiisi jennee guyyaa san isaaf jaartii taasee biraa deeme. Osumaan dhaabbatiin jaartii sana baase. Amma kunoo deebi'eeti kaleessa karaarra dadhaabeef jechuudha. Mujrimoota akkasaa warra hamaqlee akkasaa hattoota. Maal ta'uu danda'a nasrumaa irraa fuudhu danda'a nasruun kan bakka jiru dhaabbatee yoo gargaarsa dhabaas jetee warra maastish guddaa argaa gurguratan ijoollee maastish tana karaarra baasee jechuudha. Tummaan gooti. Waan takka godhuu hin dandeenye. Waan takka hin gooti. Anillee barullee waa takka isa godhuu hin dandeenye. Maaliif akka waa takka isa godhuu hin dandeenye? Haa inni kana kayrii yaaduudhaaf
Haadha beekinaa dhaabbatee Wallahi takkaa nama kabajjaadha beekinaa dhaabbatee akkanatti yommuu jiru yoo isaan isa waa goona jedhan namnummaan tokko illee nu haamananii namne. Bolli aartii Oromoo barnuu miti. Saba Oromoo addunyaa kana jiru guutuu biratti nama kabajaa qabu. Nama Oromoon guutuun jaalala isaa qabdu. Siigalee xiqqaa guddaa nama biyya tana keessa miidhamee miti. Ilmaan Oromoo kan bakka biraatti miidhame nama cinaa dhaabbatee gargaaruu ture. Akkanuma tokkotti diinagdeedhaa fi sagalee illee tahaa fi ture diinagdeenis bira dhaabbatee. Siigalee har'a barkatee uummata Oromoo duraa waa bakkatti bahu. Laa goltee aartii Oromoo wayii keenya bichaadha ka Oromoo ballooti. Ka Oromoo ballooti ka bakka seenuu alaallatu. Namichi nu duraa osoo hin ta'in Oromoo balloo duraa kana seenuu alaallatu. Har'a barkatee gola aartii Oromoo qabeenyaan magaalaa dara keessaa dhageessee. Bakkumatti fincaanii gabboo qabu. Mana yoo ta'e bakka takka namoota mana isaanii beekaa. Bakka takka dhufanii ichitti lubbuu irraa muranii. Dubbiin nasa seeyaa boonni. Taphatu jira ammallee. Ati immoo hamma keetii jala deemi. Jala deemi. Osoo deemuu kanaafii taphachuu eegalee. Anamma ammarraa qabee. Yoo obboleessa kee jaanii lola jette. Amma jala deemi dubbadhu. Bar lolli. Aboo obboleessa koo jiraatan bicha amina suuta bakka waamee kan dhugee fi kan naa obboleessa godhatee fudhate. Arana sun kan naa bakka san dhaqeetumaan gadi bira. Yoo gartee dubbiin tun guutuun gartee tasaa taatee inni gola aartii kakabu taate. Saninuu akka mana aaraatti waliin baanaa'u achi booda naaf inni obbolummaa hin qabnu qaba. Obboleessi kanaan jiru. Obbolummaa jechuun irraa namni gargaare isa gargaarre. Isa gargaara. Booda seera kuma qaba eenyu dasee akka mana qabu jira. Tana wallaalee gaafa. Haadha mana isaanii jibara soo beekee. Murashiisaati. Osoo illee qabu baate harka golaartii illee qabu baate tanummaan kalee isa nama karaa irratti isaa baasee'u siigalee uma geessiif. Ati kana isaa jecha halkanii guyyaa cinqamtee jaartiin ture akkanatti ilmoo irra darbiteeti biraa deemtee jirti. Akkaan itti isaan kana waliin galchaa yaadaa jettee afi Nasroolleen si hojii mala dhawaa ture. Mee kanna ati hin aariniiti jala deemi biyyoota. Maal jee ganama kana gisee deemu? Ganama kan kanuma kan gartee hattuu karaa irra baasee fi nama gartee isa miidhuuf deemu karaa irra yaasee. Ganama kana maal jedhee beektaa? Ogaa deemu deemu san. Aboo ilmoo tanaa wajjin gartee inni kun rakkachuun ta'u obboleessa keeti dhaqeeti loliini. Jaartii isaa sammanetti deebisi. Ilmoon haadha mallee hin bareeddu. Innillee ilmoo tanaa guddisuu hin danda'u kijibu jira. Deemii naan jee gartee hayyeena suluu keenya ogaa dhufteen deema jeeni wal mari'annee nagaa yaala sinuu biraa kutee beekan. Hamtuun kanatti isaa yaada jiru karaa nama baasee bisa Nasruu Hadiirumaatu abduube malee ummatuma isaanii sanii fi murjimoota isaanii santu harkaa qaba malee Nasruu bilaash ilmaan isaa irraa isaa tanaan ta'eenye. Nasruu Hadiir abduubuu inuma hin danda'u tun gartee hanga dachii fi samiin adda fagoo takka adda fagaatti. Inshaallah garattiin. Duraanuu namni nama yaadu nama yaaduu torra hojjaadhaati itti dhiisaa isi. Waan takka godhuu hin danda'u tanaan bira gooti. Silaallee eenyu waa godha. Nasruudhaan waa godhatti matuma isaatiin. Ifuma waa godha. Godhu seenuudhaan malee. Wallahi ifuma waa godha. Takkanaati gaatti kabajamtoota fi hordoftoota kiyya gola aartii Oromoo dhagaa dhabamee anis deemeetiin isa barbaaduuf deema. Du'aa nuuf godha inshaallah isallee rabbi haa mul'isu bilbilli isaallee cufaadhaa tanumaan nu yaachisee yaada biraallee qabnu hattoota kardee kalee kan karaa irra baaseef saniif jecha gartee nuti illee qalbii nu daddaabachuu jirti. Takkasitti du'aa nuuf godha.